السلام عليكم أكم من جاء فيا سنين جتّا جاب جمو بناس رمزاتيس أسمان غلطي فتشا دام سجاري وان بريدا حواس دبرسه نموتا رفندو فيديو دمي سدلجه أبو سباني ساسمانو بقى جمدة بقى قرتي جرو بقى ربي سراغوته يا دافي مرادك ربي سيغوته جتّاني أمو حواسني خينيا خرد دلقو كابو شين خينياس فيديو دبلتا أكا دلقو أبدي كابنا جولة تينيا نموتا خينيا منغدوتا خينيا ججبو نمغرتي فيوچر ججبا كابن هدو تو بيا بقا خيس جرا دبرتوتا خينيا خسلاهي روماني إلمانو رو بربادن هاوان كينيا خيلمان كابن كيلمان برسيفتشو بربادن أبوتي تنيا سكسمتي هدوتو بيا بقاتنا خيس جرا حواسني خينيا خم بيا أمريكا جران شرّا سبونسرا خنا حواس خينيا خاب قرتي بقاتني بيا بانيف خشرّا بيا ديبو إن قبني خناف أكا شرّا خنا بنن أكا ولي جارماني سبونسرا خنا غودن شيخ ناصر حمزة سجلي توفيق أبدا خدو فيو أكنا كيبلتن خدو فيو أكنا تسنجم مجلسا هدو جرا نمنا خين دكتورا جرا بيا بقا خيسا شيخوتا جرا بيا بقا خيسا نمغنا برتي شيخاتو نمغنا برتي دكتوراتو نمغنا بيا فولو بيا جارو وهندا فتوهوتو بيا بقا خنا خيسا جرا هين أركم نمالي أولامي سغلي دبي أكتي سنتي متو دبي خنافو أكا والبيخن نمني دلقو حديثو نما خينيا akkasuma shanyiidha waliin qoonne namoota keenya gartee carraa kana harkachuu danda'aniif namni hundi wali jaaramee akka godhuuf waan kana wanni kun waan xiqqaadha waan laafaadha kan mootummaan biyyattiitu kanne nama keenya kanaaf godhu qabdan namoota meeqa biyya Masrii kana keessatti dhukkubsatee rakkatee ilmaanii wajjin waan nyaachisuu fi waan kiraafirraa kafalu dhabee jiraachuu jira namni nama waraqaas qabu jechuudha duuba eega carraan kun dhufe maaliif isin sheekonni keenya hayyoonni keenya beektonni keenya maaliif nama kanaaf sagalee ta'uu dhabdan saboonni biraa hedduun isaanii waliif ta'uu jiran akka koominitiittis akka hawaasaattis akka sabaattis wal gargaaraa jiran nutoo kana maaliif waliif dhabne خدو فيفو أكنا جمدني فول غيزان سنبريدا لوجا وانا ما جمدشيسو قرومو نموت الشتاء فانكنا يو أجرتن يو دقيسا واي ساني إمام ماني سنين رانشتو جريني سان جراتن خنافو نمن خينيا ولي جارة مادا توكم مادان حواس خنا غرغارا نموت بيا بقى خي سجران خون دام سخية خون دام سخينيا حاول غرغارو شيخوني شيخ ناصر حمزة ماسر ديبيه akka hawaasa kanaaf sagalee taatu akka namoonni wanni waan firiidha wali jaaramanii tokkummaan namoota biyya baqaa keessa jiran kana akka rakkina isaaniitiin akka faamilii akka ijoollee walirra qabaniin akka rakkina walirra qabaniin akka wanti kun godhamuuf osoo dubbattee osoo sagalee taateefiin dhaamsa kiyya namoonni hundinuu dirqama isinirra jiru baha dirqama namni tokko fira keessan ta'uu qabu obboleessa keessan ta'uu qabu ganda keessan ta'uu qabu isin gargaaruudhaaf gargaarsa isinirra argachuuf kana ta'uu qabu wal cinaa dhaabbachuun dirqama walii beekuun dirqama walirratti ilaalinaa boru namni bakka kana qabatu